Fudhannee jirra jechuudha. Mucayyoon kun mucayyoo keenyadha. Ragaa guutuu faana nu dhufee ragaa qabatamaadhaniin fudhannee reeffa keenya awwaallachuudhaaf kan imalaa jirru. Kanaan booda waa'ee mucayyoo kanaa keessan miti akkas ta'e jedhee namni illee akka ol baasee irraa haasa'u hin barbaannu argitanii reeffa keenya ragaa guutuu faana fudhanneeti kan jirru. Isa kana sin dhageechisuu barbaanna. Kun abbaan illina bukkee jiru sinitti dubbachuu barbaadu. Mube naguma. Nagaa kami? Mube naguma. Nagaa galata rabbii gooftaa. Uummanni Oromoo hundi keessanuu duraan dursee nagaan kiyya isiniif haa ta'u. Ammas immoo baay'ee na gargaartanii, baay'ee na faana laffaatanii, baay'ee na faana dhamaatanii, baay'ee na barbaadanii hundi keessanii ulfaadhaa jiraadhaa. Amma immoo reeffi kuni kan kiyya ta'uu baatuusaa ani hubadhee buqqisiisee hubadhee bira ga'ee irra laalee garagalchee laalladhee tanan fudhadhee ammaa jammartanii waan hin taane olola hin taane irra na jalaan buusinaa inni isiniin jedha. Uummanni Oromoo hundi keessanii isinii haa tolu, ulfaadhaa kabajoomaa obbo Daawit nagaa guddaan isaaf haa ta'u, rabbi isaaf haa tolu. Kan inni na dhaqqabsiise qaxxitanyaadha numa kiyyaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaade. Boolla ishii daadhiin haa guutu. Maatii kana qalbii isaanii cabee kana rabbi haa jajjabeessu. Dhukkubsataa isaanii lama mana keessa jiru rabbiin ammallee isaan illee waliin dhaabatee akka fayyina isaaniif isaan jajjabeessu isaan hawwina. Yeroo ammaa kana reeffa baay'isee bocaa xaafaa gara jalduutti boolee airpoortiidhaa fudhatee maatiin ishii gara biyyaatti deemaa jira. Waan nuti yoo kana ta'us baate hiree rabbi murteesse namni namaan godhuu kun reeffa fudhannee baati kan jirru amma baanee makiinaadhaan fudhannee deemaa jirra. Hiree rabbi murteesse namni namaayyuu gochuu hin danda'u. Uummanni Oromoo marti keessan